Lan anu wong kawan asmarratti agare jaaljan malee naaf himakin obboleeni jechuudha. Faamiliidha. Innaa obboleen bira kunne akka faamiliiti naaf isin. Okay, aye gaafii biraa warroonni as gubbaarra deemee waa'ee keessan haasawaa jiru kuni atiitutti himate moo akkamii? Mee waan kana sirriitti addana baasi. An akkam jedhin timadha. Jarri kunis diraamaan hojii dalaguu turanii turan kaayiroo gaafa turan jechuudha. Ni beektaa isaatiis faamii. Zabana Itti immoo boodaa annan beeka hawaasa Oromootiif ifa godhi. zabana boodaa hanga duraamaa kiin hojii dalaguu turre sanboota zabana boodaa isaaniin hojii dalagee isaanis diraama hojii dalaguu turre jechuudha. Kanaafuu as turanii dhiyoota rakkatanii jechuudha. Obbolummaa rabbii malee jaalalli isin jidduu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu san. Okay, egaa hawaasni Oromoo huno ramziinis isa kana dubbutii teenya maqaa balleessuu jirtanii walii gadooftanii. So akka amantan huno gaafii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessanii ramziin as jira. Namni gaafii qabdu na gaafachuu ni dandeessan. Gaafii maaltu si jammar maaltu bar kuni bar waan nama galchuu miti garuu by the way kuni dirqama ibsuun illee hin barbaachisu just namni innillee jireenya mataas barattoonni isinime mucaan miskiina nama dubbatus miti ramzi jechuun obbolummaa bira kutee nama dubbatee illee firraa himuu akkas jee illee haasa'uu beeku miti isin galee akka faamilii tanaaf inni jechuun so jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a akkuma nama jireenya koo mataa kooti qabadhu innis jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a. Sinigalee as biratti wanni hubachuu qabdanii jechuun maannam yeraasu ነገር ይኖረዋል Sinigalee itti aansuudhaan immoo warroonni amma diraamaa nuti waliin daleene jaan kuni namni diraamaa waliin dalagee diraamaa keessatti dhiira nan beekaa jira laala namuma lamaa jira yaayaa fi isa qofaatu jira yuutuubni kan isaati jechuudha. Ani isumaan isaaniin sirri wal beeka waan ta'eef bakka inni iskizee laalu nama miskiinaa Isuma jechuun diraamaa sanuu dalagee jechuudha. Isuma jechuun nama kaan ijoollee ta'an ni waliin daleeni. Waliin dalagee warra amma Awurooppaa ta'e iyyuu kana waliin ramzi. Laa, ati wajjin dalenne. Daleessisu ture, namni daleessu ture sin jiru. Ani isa wanam lama waliin dalagee viidiyoo keessa yoo jiraate viidiyoo keessaa diraamaa nan dalagee keessaa namni jiru nama lama isumaa fi yaaya jara. Jaalalaa fi maal jaan kana anu won qaban asmarratti agare jaaljaan malee naaf himakin obboleeni jechuudha. Faamiliidha. Innaa obboleen bira kunne akka faamiliiti naaf isin. Okay, aye gaafii biraa warroonni as gubbaarra deemee waa'ee keessan haasawaa jiru kuni atiitutti himate moo akkamii? Mee waan kana sirriitti addana baasi. An akkam jedhin timadha. Jarri kunis diraamaan hojii dalaguu turanii turan kaayiroo gaafa turan jechuudha. Ni beektaa isaatiis faamii. Zabana Itti immoo annan beeka hawaasa Oromootiif ifa godhi. Zabana boodaa hanga diraamaa kiin hojii dalaguu turre sanboota zabana boodaa isaaniin hojii dalagee isaanis diraama hojii dalaguu turre jechuudha. Kanaafuu as turanii dhiyoota rakkatanii jechuudha. Obbolummaa rabbii malee jaalalli isin jidduu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu san. Okay, egaa hawaasni Oromoo huno ramziinis isa kana dubbutii teenya maqaa balleessuu jirtanii walii gadooftanii. So akka amantan huno gaafii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessanii ramziin as jira. Namni gaafii qabdu na gaafachuu ni dandeessan. Gaafii maaltu si jammar maaltu bar kuni bar waan nama galchuu miti garuu by the way kuni dirqama ibsuun illee hin barbaachisu just namni innillee jireenya mataas barattoonni isinime mucaan miskiina nama dubbatus miti ramzi jechuun obbolummaa bira kutee nama dubbatee illee firraa himuu akkas jee illee haasa'uu beeku miti isin galee akka faamilii tanaaf inni jechuun so jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a akkuma nama jireenya koo mataa kooti qabadhu innis jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a. Sinigalee as biratti wanni hubachuu qabdanii jechuudha maannam yeraasu ነገር ይኖረዋል Sinigalee
Itti aansuudhaan immoo warroonni amma diraamaa nuti waliin daleene jaan kuni namni diraamaa waliin dalageeyu diraamaa keessatti dhiira nan beekaa jira laala namuma lamaa jira yaayaa fi isa qofaatu jira. YouTube'n kan isaati jechuudha. Ani isumaan isaaniin sirri wal beeka waan ta'eef bakka inni gisee ilaalu nama miskiinaa isumaa jechuun diraamaa sanuu dalagee jechuudha. Isuma jechuun nama kaan ijoollee ta'an ni waliin daleeni. Waliin dalagee warra amma Awurooppaa ta'e iyyuu kana waliin Ramzi. Laa, ati wajjin dalenne isaan Daleessisu ture eegsisan namni daleessu ture sin jiru. Ani isa wanam lama waliin dalagee viidiyoo keessa yoo jiraate viidiyoo keessaa diraamaa nan dalage keessaa namni jiru nama lama isumaa fi yaaya jarattii kaan hin jiran jechuu isin garee inni sin beeku na sin beekan maybe isaan na beeku danda'an garuu isaan hin beeku kana jechuu soo maqaa namaa as biratti maquma kiyya balleessuudhaaf jireenya kiyya akka keessanii diiguu barbaadanitti kun immoo isiniif hin milkaa'u irraa haasoo barbaadee osoo hin ta'in just mucaan kunniin jireenya mataa isaa waan qabuuf dubbachuun irra jiraata jechuun maaf isin galee akka hubadhaa. kanaafuu Galatoomaatti gaaffii biraa maaliif hin jedhe beektaa? Ramzii maybe jaalalli gama boodaa kanatti yoo isa qabee jiraate ijoollota sanitti ijoolleen san isaaf sagalee taatu ta'e ifaa bilisatti ni hunoo mirga qaba dubbachuu danda'a. Yoo jaalalli ergas booda isa qabe. yoo jaalla wajji oofne eegas booda deebi'ee na qabaa bara. Jaalaa wajjin oofne akkamiin na qabette? Namaati nama qabuu danda'a. Sirriitti adda baasi. Naafi makkiin barra yoo duraan wal jaallee yookaan isin na jaalattee yookaan ani jaaladhee sanbooti na qabuu danda'a jeetii maalin jaaga sanbooti na qabuu danda'a jaa malee naafisii waluu jaalanne faamiliidha akka faamilii wajji jiraanna wajji nyaanna wajji dhugna wajji deemna karaa kana akka saahibaati jechuun akka saahibaa. Kanaaf dubbiin dhumte barramsii xiyya khalaas kana booda egaa hin sodaatini. Maal seete amma dubbiin atuma biraayii wanta ta'uu qabdi. Ati baastee ifa baastee Oromoo akkana footoo namaa fuutanii olii gadi hin deeman olina dhiisaa nama. Michoonis jaartii namaati kana booda. Yoo dandeessan dhiisaa yoo jibbitan biraa fagaadhaa khalaas irra dhufadhaa. Ajiraattu. Dhiisaa miti fedhan akka fedhan haa godhu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetuu Kattaatan hunduma keessanii bakka jirteetti nageenyi isiniif haa baay'atu akkam bultan. Egaa kaleessaa viidiyoo hedduu isinii hojjedheetan ture. Viidiyoo waa'ee makii Orooti irratti uummanni Kaayiroo keessa jiranis kan biyya biraa jiranis waa'ee seenaa makii Oroo beekan wantootuma tokko tokko wal qabsiisanii ajandaa godhatanii makii Oroo hiriyaa waggaa 4 wajjin jiraatte qabdi Kaayiroo keessa akkasumas hoteela keessaatti hoteela banattee hashiisha hojjechaa turte jechuudha. Kaleessaan miidiyaa kanarratti mana isaanii banatanii waan baay'eetu haasa'amaa oole haa ta'u malee jechuudha dhugaan jirtu kunumaa fi mucaan wajjin suuraa ishii postatanii ajandaa godhachaa oolan maakii fi mucaan kanuu kan wajjin dubbatanii jiru uummata Oromootiif kan ifa gochaa jiran diraamaa wajjin hojjechaa turuu isaanii akka saayiba tokko bira darbanii akka faamiliitti kan wajjin jiraachaa turan ta'uu isaati mucichis kan dubbatu mucaan kunii fi maakiin ijoolleen kaleessa suuraa isaanii poosti gootee waggaa 4 wajjin jiraate hiriyaa Kaayiroo keessaa makiin qabdu kan jedhani. Egaa makiinnis akka jettutti mucaanis akka jedhutti ani waan akkanaa yaadeetu hin beeku jedha. Makiin illee mucaan baay'ee sodaatadha. Nama akkasitti waan tokko waan irratti raawwatame tokko illee dubbatee ofirraa ittisuu muti mucaanii jettee dubbattee jirti. Nama baay'ee miskiinaa nuti akka bulaatitti bulummaa bira dabarree akka faamileetitti walitti dhiyaanna malee wanni tokko nu jidduu hin jiru jechuudhaan mucaa fi makiin jechuudha isaan jidduutti kan ulumni baay'een haasa'amaa ture. Har'a gadi ba'anii kennu deebii kennanii fi jiranii. Egaa jechuudha waan tokko jechuudha namni kamiyyuu suuraa abbaa barbaade wajjiniin ka'a suuraa seenaa fa'a keenyaaf jechuudha mee haa ta'uyyuu haa jaalattee waggaa 4-5 faana haa jiraachaa turte suuras faana haa kaatu. Dirqama kaleessa bakka jiraatte san jiraachuu hin qabdu. Namni tokko haa jiraattu iddoo haa jiraattee ta'ee iyyuu jechuudha.
osoo jechuudha. Otoo jiraatte ta'eeyyuu kaleessi seenaa bira har'i kan biraa. Kaleessi har'a hin ta'a har'a hin ta'u. Kaleessi kaleessaa darbe har'i boru guyyaa biraati. Kanaafuu namoonni laayifii jalqabdanii adda kuttanii laayifii biraatitti dabartan parsantii 100 keessaa kan laayifuma duraanii san wajjin itti fuftan parsantii 5 yoo taatanidha. Kanneen haftan kan jireenya eegaltanii adda 2-3 takka osoo hin ta'in wantoota baay'ee keessa qaxxaamurtanidha. Kanaaf immoo jituu makii oolota irratti kuni akka waan haaraa akka maal jedhee isinitti himaa. Bakka waan xiqqoo ishee I don't know makii irratti wanti xiqqishoo yoo haasa'amu wanna guddaatu irratti waan baay'ee wanuma xiqqootu waan guddaa ta'a. Kun immoo jituu nama mul'ata qabu nama ofitti amantummaa qabu waan ta'eef makiin ammas deebii keessan qubsaa isinii kennitee jirti. Warroonni ajandaa ishii godhachaa ooltan hundumti keessan deebii keessan argattanii jirtanii galatoomaa isiniin jechaati. Makiinii fi mucaan makii wajjin walitti waamtanii irraa dubbachaa turtanii. Egaa waan tokko hubattan malee jireenya namaa tokko keessa osoo hin hubatiin hin galina. Maaliif jireenya keenya keessa illee boru wanti tokko osoo hin hubatamee hin galuu danda'a waan ta'eef duraan dursaa odoo ana ta'e maalan godha jechuudhaan of qorattanii booda immoo waa'ee namni tokko guyyaa waa'ee ofii sirriitti beeku waa'ee namaa haasa'a. Namoonni waa'ee keetuu dhibbatti hin beekne ofitti amanamummaa hin qabne waa'ee namaatirraa haasa'uudhaaf yeroo qabaatu tisnatiin gigaa jechuun namatti ulfaata. Namoonni kaayyoo qaban, namoonni karoora qaban, namoonni jireenya ofiitiif kabaja qaban, namoonni obbolaa ofiitiif kabaja qaban, namoonni mana ofiitiif kabaja qaban gadi bahii dubartii irrattis akkasitti hin haasa'u. Han ofiit yaada malee kan ormaa taa'ee yaada hin oolu. Warroonni makii irratti akkanatti haasa'aa oolta warra tokkoffaa warra hojii hin qabne, warra karoora hin qabne, warra ofii keessanii waan yaaddan hin qabne waan namaa qofa yaaddan jedhamtaniiti kan fudhatamaa jirtanii. Kana boodatti kan darbe kanaan booda irraa of qusadhaa isinin jechuun jaaladha. Iddoon dogongoratti eeffamanaa godhaadha. Viidiyoon irraa qabadhee isinii dhiyaadha kan irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti guyyaa gaarii.